Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhaan tokko hin dubbadha. Wanna taasisuu deemtu waa'ee lubbuuti. Kan si jala taa'ee dhaggeeffatu lubbuudha. Kanaafuu waan irraa dubbatu beekumsaa yoo hin taane namoota hedduu jal'isuuf deemta jechuudha. Yookiin arrabaa deemta jechuudha. Kanaaf dhaggeeffadhu mee? Na dhaggeeffadhu. Ani karaan deemaa kun konkolaachisaa waan hin jiruuf ishii dhiifama. Yeroon karaa deemu nan cufa viidiyoo kiyya. Si galee? Achi garagalcha. So maaliif jennaani namni tokko gaafa waa mari'achuudhaa jedhu eenyu ta'eeti beekumsa akkamii qabaatee si mari'achuu deema. Ana na beektanii beekumsa koo yeroo hundaa asirra oola kootaa waan barbaadan na gaafadhaa isiniin jechaa oolaan. Isin guyyaa tokko bantanii kootaa gaaffii nu gaafadhaa nama jedhu takkaan agarra kiristaana keessa. Kanaafuu gaaffii wangeelaa yoo kabeektu taate wangeelarraa gaaffii sadii gaafadhee yoo gaaffii sana dabarte fakkaatiin dandeessaa qimee mari'achuu qabdaa siin mari'adha jechuudha. Yoo kanaan deemtu tole rakkoon tokko hin jiru. Ammuma si gaafadhaa amma qaxarannee bahuu dandeenya guyyaa marii fi mata duree mari'annu rakkoon tokko hin jiru. Gaafsa yoo gaafatte maaliifan gaafsa na gaafadha utuu eenyu ta'uu deemta jedhee abbuma dhufee siin mari'adha jedhe wajjin mari'adhaan namaani mari'achuudhaan namaani mari'achuudhaaf jedhe Ifooyi waameen jira Joon Kiristii waameen jira akkasuma Abdoo waameen jira Abdusalaamii waameen jira warra mari'atu beekumsa qabu jedhee yaadu jechuudha. Akkasumallee Profeeta yookiin immoo nabiyyii raajii wanni jettan eenyu kan naqamteessan isaafis waamicha godhee jira. Warra beekumsa jinni kana si keessaa ibsisee baasan. Dhaggeeffadhu ka. Maarree dhufee ayyisiisu ka uummata fuulduratti gaafsana namoonni hundi taa'ee maanani. As fiddanii kuroo paabliikii kana irratti farhaanii waliin mari'atee jinni isaa gaafsana haa baasu gaafsana namoonni hunduu mari'atu maal rakkoo qabare. Kanaafuuti haa dhufu. Warra beekumsa qaban akkasitti waameen jira. Warra moonyummaa keessan hin beekne immoo ani isin hin beeku dhalachuu keessanu isiniin immoo gaaffii gaafadhe isin gaaffii sadii dabartanii rakkoon qabu isiniin mari'adhaa isiniin jedhe. Inni kun maal isiniin godhu kana dhaggeeffadhu ka. Nama guddaa mufillee maal maaf waccan. Si dhaggeeffachuu jira. Inni koo waamicha isin dhiyeesseera. Yoo na wajjin mari'achuu barbaadanii isaan hin beektaa tajaajilaadha. Koottaati na biratti hedduu ta'aati koottaati kan isin keessa jiru iyyisiisee isin keessaa baasee achi booda mari'annaa dheera. Kan isaanii achumatti haa dhiisnu. Meera deebisaa natti agarsiisi mee deebisaa. Meera kan inni akka jedhee nu waraabe deebisaa nu agarsiisi. Okay dhaggeeffadhu ka. Atama waan biraa deebisaa meera kan akka jedhee ragaan agarsiisi. Meera ragaan akka jedhee naa deebisee agarsiisi. Ragaa. Kan asumarraa jammara barke jimni asumarraa jalqaba ragaa malee haasa'uun. Mee fidi kan inni akka jedhee deebii nuu kennu agarsiisi. Okay, muitii qabadha xiqqoo waciishi. Ragaan agarsiisi. Efoo jiniin yoom walii galtan itti himtee taati inni si argee. Viidiyoo waraabee fi jira kun walitti ergee jira waliin na bira jira. Kana wajjin haa qabatu. Mee suuta dhimee obboleessa wacii dhibbi al tokko wajjin qoy. Mee qoy. An sagalee waraabe namoota hedduuf waraabe gaafsan. Abdoof na waraabe. Abdusalaamii na waraabe. Enno Jooniif na waraabe. Kabiraammoo Raajii Masaratiif na waraabe. Kun awwalee sitti ergeen jira eenyu maqaa isaatti Ifooyitti qaamaanuu ergeera kun awwalee maal akka jedhu hin beeku. Yeroo sana qo'amma namni jedhe maal akka jedhe hin beeku. Ooyee. Jirtu? Nagaa fayyaadha. Ifooyin gidduu sana bira dhaqeera samoonuun biizii naan jedhee deebi'ee nan dhaqa ana biratti hafe malee Ifooyin biratti namne garuu gidduu tokko immoo nama dookumentii qabuun hin mari'anna jedhaa turtan miti ustaaz. Ani dookumentii nama qabuun jennaan masfartiin kan koo sadiidha. San ustaazan waltu jedhe jara gaafatuu dandeessa. Ani masfartiin kiyya. Ibrahim wali akka mari'atan walii galchi. Mee qoy gamme qoy al tokko. Masfartiin kaa'e sadii. Namni beekumsa qabaatee miti kan inni digrii ani eebbifame naami jedhamee har'a goodaa keessa deemu. Uqqatii asfalligaa. Waraqanni uqqatii ta'uu hin danda'u. Kanaafuu gaaffii sadiin gaafadhaani anaanis naa gaafatu waan barbaade jechuudha. Gaaffii sadii gaafadheeni ani kun as taa'ee waan barbaadan na gaafadhaa gaaffiin kiristaanonni aande lichaarra saande hanna haa xumuru kaa qoy gaaffii na gaateef. Haa xumuru qoy. Yoo gammeen si deebisuu baate namni si deebisu jira garuu gaaffii abbaan barbaade seenuu danda'a. Gaaffii yeroo isinii deebi'u warri musliimaa jechuudha. Lakkii kun sirrii miti kan ofii barreessitanii jettu sin. No, hin jedhu. Sanni isaan naatiin jedhu dhiisi waan jedhu miti dhiisati sun waan ani jedhu miti dhiisi. Waan akkas jedhu miti gaaffii ani gaafadhu gaaffii akkas jedhamu miti. Gaaffii akkasii yoon gaafadhu ani situ barreessee namni waan jedhamu miti gaaffiidhaan haa deebisa jechuudha gaana kalas haallaqa kadhuma. Anamma fakkeenyaaf anamma kootaan irraa baradhaayyuu na gaafadhaa waan barbaadan jedhe kuma asirra taa'aa jira ammayyuu abbaan barbaade gaaffii qabu na gaafachuu danda'a. Nan deebisaaf waan beekurraati. Yoon beekne hin beekudhaan jiraanne hin jiru. Sigalee qo'al tokko awwalee faa deebisu kaa deebii al tokko hanna waan inni na gaafate.
Maal awwaleen reef dhufe barjarri kunoo yaada Lakki qaban waan gaafate isatu waan gaafate dur waraqata gaafataa jirtu miti iyyuu ammoo akkam gootee naan jedhe ani isatti himuuf jedheetanii. Waraqata carraanuu kenna amma siniif kenni. daqiiqaa tokko iyyuu hin xumuraan daqiiqaa tokko iyyuu hin xumuru. Akkan jedhan waraqata meebi ustaaza walfaa godhanii ta'uu danda'a dubbataniiru leeti waraqata namni qabu jedhani mari'atuu danda'ani. Tole ammoo ani waraqata irratti dabalata wanni ani barbaadu gaaffii sadii qofa gaafadhaan gaaffii sadan sana yoo naa deebiseedhaa jedhe waa amantaa isaan beekan namni kun naa mirreechuu danda'a. Bakka kanadha awwale. Namni masfarti kana naa gaafatu Farhaan na gaafatee yoon gaaffii sana darbe nan gaafatama jennaan weelkaam ishii jiraan yoomiyyuu. Ustaas Farhaan garee lammaniif waa tokkoon sirreessa naa eeyyamtu. Karaa kooti wanti sirraa tokko hin jiru achumaan sirreessi malee. Karaa keetiinis waan sirraa jira ustaaza keenya. Ana biraa wanni sirraa tokko hin jiru. Maal naan jechuu danda'u qabdu ustaas sana booda hunda gongode. Isa immoo tanaffasi ayyee tanaffasi. Rakkoon hin jiru. Isini ustaaza keenya isin kabajna jiraachuun keessan barbaachisaadha. Garuu raajii masarattaayyeedha marii dhiyeessuun isinii maal jedheen isinitti himaa. Lafa dhaabatanii nama muka arbuurra jiru asii ol ilaaluudha. Yoo raajii masarattaayyee mariidhaa barbaadame shaamiin biroo dhufuu qabuu danda'u. Raajii masaratii garuu maaliif mee kanaaf gaaffii naa deebisi maaliif raajii masarati maaliif jaallatu? Gaaffii bareedaa na gaafattan. Ayya. Isini ustaaza koo ustaas Faraanii akkuma argaa jirru onlaayinii irratti nama 1,000 amma nama 2,000tti qabattanii amantaa keessan babal'isuu irratti argamtu. Jabaadhaan isiniin jedha nama onlaayiniiti jechuudha isin. Raajii masarati immoo lafatti jechuudha akkuma ishee amiini birootti nama 1,000 ija keessaniin argaa jirtu viidiyoodhaan nama 1,000 barsiisa amantii irra jiru. Waldaa keessa namni 1,000 hundaa waldaa keessa kan jiru. Maal taatan? Ani siin qaxxaama namni waldaa araaraa seenu keessa isaa kan jiru namoonni 500 yoo ga'an. Ani siin qaxxaama nama 500 hin ga'an. Maaliif dhaggeeffatamoo? Hin jiru ka namni 1,000 waldaa keessa hin jiru ka waan hin jire akkamitti wanna jedha. Hin jiru namni 1,000 waldaa keessa. Haa dubbatee ka'uu dhaggeeffadhu. Ishi ayyee xumurata ayyee shawwan. Anna dhiisa. Waa tokkon jedha. Waldaa gaxarii keessa jechuudha. Gaxarii keessa namni baay'ee jechuun nama hojiidhaan biiziidha. Dubbatu xumurata Maal ustaas Faraanis waldaa keessatti guddatanii rakkoon qabu yoo beekaa isaan nama guddaa rakkoon qabu dhugaa ta'es isaanuu beeku dhibbaaf dhibbatti an shakkii tokkoon qabu ustaas Faraanii ishi lakkoofsa yoo dhiifnu akkuma Sheemiin biroo naman kabaju keessaatti baay'ee Sheemiin biroo wanta maqaa dha'eef akkuma Sheemiin biroo nama baay'inaanii ustaasni guddaan sun nama lafatti walitti qabanii addaraasha keessatti masgiida gurguddaa keessatti barumsa gurguddaa kennanuufi hayyuu ta'ani barreessaa kitaabaallee ta'anii namni raajii masaratiin madaalu kan maqaa isaaniitiin kitaabni illee barraa'e ustaaza guddaa Sheemiin biroodha. Maybe utuma kabajnu yoo ustaazni guddaan keessan Sheemiin biroon marii qabachuu barbaadanii nu kiristaanonni immoo nama serguu dandeenya. Sheekh Ibraahim hundi keenya ijoolleen kiristaanaa viidiyoo hojjennee amantaa islaamaa keessaa namni guddaa Sheemiin biroon kiristaanota wajjin marii barbaadaniiru waan ta'eef raajii ittiin mari'adhaa jennee affeeruu hin dandeenya. Jarri onlaayinii warra onlaayiniitiin wal madaalu. Kanaaf ustaas Faraan nan fixa ustaas Faraan waan isin fayyadu jira dhuma irratti. Onlaayiniin wal madaala garuu barsiisonni kiristaanaas akkuma isin nutti himtanitti wangeellis deebii hundaa qophaa'aa ta'a jedha waan ta'eef maal gochuu qabdu gaaffii isaanii sadan namoonni dhagaa jirtan gara kanaanis gara sanaanis gaaffii isaan jedhan sadan deebisaatii marii wajjin qabadhaan immoo dhaamsa kooti yoo wallaaluma ta'es na uffolchaa rakkoon qabu nama jedhudhaan maaliif marii irrattuu gaaffii 30 oltu namatti dhufa waan ta'eef marii dura gaaffii sadii immoo ulfaataadha jedhee ani yaadu namas fiduu danda'a jedheetan abdadhaan nama nan fida yoo isin akkanatti gaafattanii nama dhabdanii gaaffii sadan isaanii deebisaatii marii ittiin qabadhaa jedheen affeera obboloota koo amantaa kiristaanaa isa waa'ii
Raajirratti moo nama folchaati nama isaan madaala jedhee yaadu nama wajjin mari'atanii namni bu'aa guddaa irraa argata. Biyaansi gara kiristaanaatiinis waan tokko jira la. Gara kiristaanaatiinis xumuruufan gara kiristaanataatiinis raajima sanatiin namni miliyoonni akka hordofee dhufu hin beektu. Gara islaamaatiinis shaamiinii biroo namni miliyoonni hordofee dhufuu danda'a amantii jedhu waan hin qabuufi yoo sadarkaa kana ga'e sadarkaa kana yoo sadarkaa kana hin geenye sadarkaa keessanitti immoo akka ammaatti mari'atamu hin jedha ustaas. Asirratti waa si dhiyeessuu barbaadanii jalqabaa waan raajii masarat qabu Farhaan yoo dhabe ani biraan mari'adhu lammata jechuudha. Barumsaanis haa ta'u kitaaba barreessuu maybe jara caalaa waa barreessuu danda'a. Sheekamiin hojjete caala kitaaba barreessee qabatan kitaaba 3-4 qaban kitaaba akka kitaabaatti tokko jedhu. Kitaaba tokko barreessee jira raajii kitaaba inni barreesse tokko agarsiisa. Sadarkaan barumsi inni qabu maaliinidha karaa sadarkaa soo deemu. Karaa namoota baay'eetu hordofaa moo namni baay'ee nama hordofee fi maaliin ta'u beekumsaan ta'u tokko jedhe. Lammaffaa namnumti 500 immoo waldaa keessa seenee akka inni hin hordofne nam beekan. Waldaa keessa namni 500 akka hin jiru. Kanaafuu waan masarat qabu ani dhabee jennaan waliin waan masarat qabaatee ani dhabu yoo jiraate gaafa naan waliin mari'atu ofiitii yaarka kennu jechuudha. Kanaafuu karaa barbaaddeen karaa barumsaas ta'u karaa maalii fide dhibaa tokko bilbila kaasaa waliin mari'ataa jechuudha. Awwaala dubbadhume? Ibrahim. Galatoomi Farhaani masarataa yoo waliin dibeetii godhuu barbaade. Yaa hin jira miti wanti tokko tokko dubbachuullee yoo dhaban namatti tola amma kuni baay'ee si gaddisiisaa. Farhaani miti akka Farhaani meeqayyuu yoo fidde rakkoon qabu garuu dhugama masarattaayee gadi bu'ee levelii haganaatti namoota ganaa miidiyaa irratti kooyinii walii qabataa deemanii dibeetii godhuu dhufaa yoo jette sa'aatii akkasiin qabunni. Ayyaana guddaa Waaqayyoo kenneeraa fi nama hojii Waaqayyoo guddaa hojjetu sa'aatii akka isaan miidiyaa akkanuma irra ta'e nu kanaayyuu hin qaban. Wangeelaaf deebii deebisuu waan wallan hin taane who knows Farhaaniin tiktookii irra malee hin beeku. Masarataa yoo fudhatte hojiin isaa beekamaadha. Beekamaadha. Kun immoo foloorii tiktookii irra guddifatee oduu hin taane ayyaana Waaqayyoo kenneef hojii hojjetan. Lammaffaa immoo gara miidiyaa yoo dhufte masarataa apolojetiksii miti kan hojjetu yookaan tsitsirii miti kan hojjetu wangeela qulqulluu kan lallabu. Warri apolojetiksii hojjetu mariin waliin madadhaa jedhanii gaafa waamsa godhanii fi waaqa isaaniitii fi ergamaa isaaniitti illee baay'ee qaanaa waan ta'eef osoo wanti fedhe galee Farhaan hin fudhatu. Daangaan darbiin Ibrahim daangaan darbii si dhaggeeffatu jira. Daangaan darbii yaa Abrahaam. Daangaan dabaraan si dhaggeeffatu tokko hin jiru. Dhaggeeffadhu daangaan darbii. Daangaan darbaatu maaliin haga no gizaat seeraan dubbatu an daangaa dubbatu dhaggeeffachuu danda'u akka jibate nuti waa'ee amantaa keenyatti qaanfannu tokko hin jiru tokko jedhe. Lammaffaa nuti apolojistiidha apolojistii jira inni apolojistii miteetti. Maa waa'ee amantaa isaatuun beekin achi keessa dhaabbatee barsiisuu jira. Waa'ee amantaa isaa irraa dubbannu wanti biraa irraa dubbannu tokko hin jiru. Rakkoon hin jiru. Kasanii miidiyaa kanaafuuti hojii namaatu jira. Waa'ee kan biraa garuu as deebitee itti qaanfatu midhaan waan jedhamu jiru. Yoo barattoonni barbaadanii barattoota asii kenni nama wajjin mari'atan. Kanaafuu waan hin taane naaseenka waan hin taane dhaggeeffatu taanaani waan hin taane dhaggeeffannaan achumatti taa'ati bukeessaa malee dabalatee isheen haasawtu waan kana. Maaloo isaatti qaanfataa utuun qaanfatee booddee islaamummaarraa waan barbaadde na gaafadhu kunoo marii dhiisiti achi gaaffii barbaadde kunoo na gaafadhu sii deebisaas taa'ee kunoo amma galteeme gaaffii islaamummaarraa hin qabaa jedhe na gaafadhu. Akkatti kaanuuf nuuf hin kaanuuf dhaggeeffadhu kaa dhaggeeffadhu sitti maqaa dura dhaggeeffadhu erga dhaggeeffachuu hin dandeenye maal gochaa dhuftee mari'achuu barbaadde. Kanaafuu wanni isin jechuu barbaadu maalinni gaaffii islaamummaarraa qabda Farhaanitti qaanfatamuun qaanfatu amantii isaa kunoo gaafadhu uummata fuulduratti sii kenneera. Garuu marii jechuun ilkaan malee baaqilaa hudduu malee surree jedhani. Yaalamin muqat ol utaalanii dhuma wajjiniin mari'adha jechuun asuma irratti waan nama arganii fi hayiixaxumam. Kanaafuu yoo dandeesse kun islaamummaarraa waan barbaadde na gaafadhu sii deebisaati gaaffii qofa gaafadhu. Waa'ee marii jedhu
Xumurere. murteera Kanaafuu waan hin taane asii dhaggeeffadhe. Waan sana galata kanaatu. bishee akkas miti godhuti jidduu sanii waan dubbatu. Seera dibeetii kamiin keessatti iyyuu waamsa namaa gootee namni dhufee fudhata malee gaafii isin gaafadhee yoo isin gaafii kana naa deebistanii dibeetii isinirraa fudha ka jedhu polotika kunin. Eessattiyyuu gaafii isin gaafadhee gaafii naa deebistanii kaatanii dibeetii isinirraa fudha ka jedhu kuni yookaan daandii ittiin dheessanii soba dhugaan jiru. Ishi hoo aariyo eenyummaa kee beekee akkam isammoo qoy maalummaa kee beekiinsi waliin mari'adhare maaninati babandin noo mammaa qoy isattis beekase eettisi beekaa dhalachuu kee qoy namni qoy respect situ respect hin qabu you don't have any respect osoo qabaatte akkasiin jettu dhaggeeffadhu silaati beekumsa kee kamiin moo beekamtii kee kamiin dhufee si mari'adhee na iyyuu waamicha naa gootu sin beeku dhalachuu kee argeen beeku waanuma na argituu fi waan na bukkee taa'u hawwituu qaba farhaanii fi barii dhiisettee hawwii kee yoo dhuftee baatte Jim jedhee masifaana taa'ee mareedhaan mucaan kun eessame argeen hin beeku beekumsa qabamoo hin qabu jedhee silaale yoo beekumsa qabaatti waliin mari'achuuf malee ancal jedhee maati waan jala teessee laayii kiyya jala na waliin haasoo hawwituuf qofa mariidha jedhee waan ati viidiyoo raadde sirraa fuudhan hawwiin hin danda'ama hin hawwiin hin jiru garuu nama baay'ee taate adda si baruu qabaan. Miti godhu faraan. Akka miti godhu ismaan haasaa taasoftu. Akka miti godhu ismaan haasaa amma gaaffii qabda sanii islaamarra gaaffii qabda moo gaaffii deemsuu dandeessa. Daa'ima ta'uu kan kee barumsa dhabuu kan kee asirratti. Did you have any question from Islam? Islam marra gaaffii qabda? Tokko. Liisin godhu saanaan haasaa dura dhageeffata. Liisiniin moo wanti si godhu tokko hin jiru maal naanta? Who are you? Maal inni si godhu? Islam marra gaaffii qabdu welcome. Hin qabdu taanaan moo si gaafadhaan deebisuu dandeessaa? Ijoollee keetii walii haasa'uun. Gaaffii si gaafadhu hin deebistaa? Erga ijoollee kee maaliif natti rarraa tureen waliin mareeffachanii? Ma mareeffachanii na kadhatu? Kan na kadhataa jiru isin mana miti? Gaaffii si gaafadha yookiin na gaafadhu bakka amma dubbiin jiru yoo beekumsa qabaatte na deebisi yookaan immoo na gaafadhu si deebisa allaka waan kana achi zim jetteedhuma na wajjiniin haasoo hawwii qabdu mul'isiin hin fedhan. Yaa ustaaz sekendii xiqqoo see waa dubbachuu barbaada. Waan inni jedhe Ibraahimiin kun walloltaan fi dubar ifaadha yaanni jedhe. Wallolleen haanna wallolle fakkeenyaaf haannaan qoy fakkeenyaaf haannaan ani sin beeku ati na argaa oolta miidiyaa irratti. Viidiyoo waraabdee Faraansi waliin mari'achuu barbaada jettee waamicha naa goote. Haannaan kun eenyu ta'uu ishee beekuun dirqama kiyya. Ati na argaa ooltaa yeroo deebii kiristaanaa deebisu yeroo musliimotaa deebisu na argaa oolta asirratti yeroo barsiisu na argaa oolta. Kanaaf beekumsa koo waan beektuuf isin mari'adhe ati viidiyoo naa waraabda. Tole rakkoo hin qabu ati viidiyoo waraabde. Anoo inni sirraa qeebalu eenyu mucaan kun jedheeni. Takka argeen beeku. Isaa ta'uu nagarre. Isaa waa deebisuu nagarre. Isaa waa barsiisuu nagarre. Eenyu jedhee waliin mari'adha. Maali? Ustaaz barsiisaadhaa miisin. Kilaasii tokko deemtu jechuudha. Abbaan maatii ijoollee isaa yeroo mana barumsaa geessu astamaariin achi gaaffii kana sadeen oo hin deebifne mucaan keessan asitti galmaa'uu hin danda'u jedheetu ofirraa deebisa moo akkam? Inni immoo kutaa tokkoffaadha kaa danaa kutaa tokkoffaadha. Maarraanis masfartiin kaa'e namni tokko gaafa mana barumsaatti mazagabamuu dhaqu masfartii qaba tokko qoy masfartiin isaa tokkoffaa duratti qoy aande qoy al tokko eenyudha kan dubbataa dhiifamu. Maqaa gooftaati mee sa'a tokko muutii godhadhee taa'e mee miira keessa ba'a ustaaz. Qoy maal muutii godhattee namni tokko gaafa mana barumsaa dhaqu kutaa tokkoffaa seenuu dhaqu gurra kee qabadhu jechaa duran dura masfartiin keenya gurra qabadhume. Sigalee gurra kee qabattee yoo gurra kee qabachuu dandeesse achi ogeessa hin galmoofta gaafa bara keenya yoo san hin taane hin geenya tammallee gana barumsaaf jedhamee manatti galla ture duratti qaqqabdanii hundi keessa loqan. Kanaafuu anis immoo nama kana dhufee nan gaafadha yoo umriin isaa qaqqabee ta'e mari'achuu danda'a beekumsa yoo hin dandeenye yoo sana achumatti taa'ee ganaa dhaqee baratee wannee dhufuu qaba. Akkuma mana barumsaa sana jechuudha. Sigalee barsiisaan gaafa dhumu barataa ni qora kun beekamaadha. Yuunivarsiitii gaafa deemtu qo'e. Mee miyuutii irratti qabame miyuutii qabaanii to'insilis bu'ama faraan tasgabbaa'ime. Miyuutii irratti qaba ofii kee qabatta miyuutii maal irratti qabda ofii kee qabatta. Naafaa nama reeyyadhu Ibraahim bira ga'uudhaaf lama ilaalchuu si gaafata. Naafaa nama reeyyadhu. Barsiisaa kenna wajjin mari'achuu irraa. Eenyuti mootii na waliin maradhu ka jettu. Qabattee marattu. Amma fakkeenyaaf ana jechaadha fara'aan. Gaaffii sadii deebisuu dandeessaa mootii? Gaaffii sadii deebisuu dandeessaa? Gaaffii si gaafata tasgabbaa'ime to'insilis bu'a. No jechuun lakki na waliin mari'adhu jette si waliin mari'achuudhaaf gaaffii sadii deebisuu dandeessaa siin jedhu gaaffii sadii si gaafataman. Ibraahim Wangeelarraa waa sadii si gaafatan deebistaa. Mootii qoyqa.
Mootii na dhaggeeffadhu. Gaaffii sadii deebisuu dandeessa waan dandeessu. Masfartiin marii kiyyaa gaaffii sadii qofa si gaafadha. Gaaffii sadan wangeelarraa baaftee waan agarsiiste waliin mari'anna jechuudha. Mee tasgabbaa itoon sidii si bu'aati tasgabbaa isuuta jedhi haasa'i. Ibrahim nama namni isan beeku qoy. Ani eessatti si beekasee? Ani eessatti si beekasee? Gammi ko ilaa tokko sidhitti bakka erga sin kabajaan qabaanne jala taate onnee dhaba qasin baasuun danda'a bar mana koon jira malee mana keessan hin jiru kanaafuu firtii naasa'ina caljettee mukuma waan beekaawii tokko koottaati baradhaa bakka na jalatti koottaa na jala ta'a baradhaa hojiin qaba wangeelarraa deebisii jennaan wangeelarraa deebisuu diddane gaaffii wangeelarraa deebisaa hin deebisnu akkamitti namni gaaffii sadii deebisuu sodaata wangeela isaarraa anaan quraanarraa ila soddoma na gaafadhu quraanarraa kunuas taa'e amma yaala minin marii tokko maleetti gaaffii soddoma na gaafadhu waan hin qabu waan danda'u si deebisa marii iyyuu sin barbaachisu. Ishi gashi galee waan kana achii dhuftanii kana tanaaf dabartanii iyyuu faayidaa qabu qabu. Jechuudha baay'inaa seen ishi tasgabbaa. Yes kanaafuuti marii waan jedhamu dhiisa minyooti keessa dhiisa. Ishi tasgabbaa jechuun miidiyaa teessee jannata galla akka waan jettaniiti barkun. Otoo rabbitti namaniin jannata galuu hawwuu jechuudha sifaana madadha jechuun. Bakka waan hin jirre ofirraan kaa'in kafar'aan hin beektamitti beekumsa qabda. Bilchiin waan sitti maa jiraaf. Otoo rabbitti namaniin akka jedhu rabbiin quraana keessatti waqaalu lan yadkhula aljannata illaa man kaana hudan aw nasaaraa jedhu. Kiristaanaa fi warra Yahudaa malee namni jannata hin galu jedhu warri kunii jedhe. Garuu ammoo kun minyootii isaanii jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Hiika manya'u malee galuu hin danda'ani. Otoo deebi'ee ustaas marreechuudhaaf ayyamamaadhaame. Wallahi amma qabatee guyyaa amma wallahi amma qabatee amma gaaffii sadii odeessan amma marii guyyaa isaa fi mata duree filatee jara waliin. Namni deebisuu danda'u aseen. Ilaanni deebiileen fudhatu jedhu tokkoffaa osoo deebi'eefiyyuu hin fudhatu. Deebiin fudhatan nu barnan beekan isaan hundi jaraayyuu deebisi namoota amma kana mul'atatti deebisi maal si dhibe ragaatti namoota amma kana erga deebiin fudhanne maal gochaa dhuftarre kiristaanumaan akkana ture erga nuti deebiin fudhanne maal gochaa dhuftanii nama reedhettanii akkana ture dhiisaa ta'a. Guyyaa san yoo gaafatte keessan turgumii qabu jechuudha bara. Guyyaa san yoo gaafatte hoo. Ilaali agartanii na kadhattanii booddee hin fudhattanii erga fudhannu ta'e maal gochaa na kana ture dhiistanii noo ijoollee keessan hin barsiistanii hin mari'anne dee kan manatti irra baay'ee anaa miti. Eebanni nama guddaadha mee suutaa semee. Nama guddaadha akkasitti haasa'ama seeruma haasaa takka sabbaate. Nama dubbiin beeknee dubbii barsiisu si galee. Nulle si wajjin wajnaa dhageeffadhu xiqqoo si iyyisiisna. Waci rakkoon hin jiru. Waci akka gootudha. Gaafa waci seera malee haasofte rakkoon tokko hin jiru. Akkasiin jedhu garuu akkasiin jedhu. Arraba taanaani arrabsuu dandeessa gadi buute. No. Sin arrabsu dhugaa. Sin jaalladha sin kabajaa. Erga narrabsine immoo ila sodaa miti situ akka jedhe bar. Situ akka jedhe deebiyoon fudhattan jette laal. Obboleessa kootii jaalladha si kabaja. Eeshaa geeffadhu ayyaanuu si kabaja dhaggeeffadhu kabajaa taanan. Erga musliimoonni deebii fudhatan jettanii maaliif nu mari'achuun waamicha nu gootu reedhaan gaaffiin go. Qabbaltanuu barsiin kanuma rakkoon waanuma taqabballi. Ergan taqabballe ta'anii mana isaaniitiin barsiisanii maaliif gaaffii marenne dhanii nutti iyyure maaf nu waamu waamaan nu godhan. Wanni waamnu waa tokko goonu. Ishintu waama bar kiristaanota wajjin mari'achuu qabna kan jedhu miidiyaa eessarraayyuu tiiktookii kanarraa amma ustaaza qofatu waa'ee. Kuno amma naa gaafatani maallee ani kuno gaaffii na gaadhaa jechaadha amma soominti deema. Waan barbaade gaaffii barbaade naa gaafatu. Yoo na gaafatu jedhes nan deebisaafi. Yoo na gaafatu jedhes immoo nan gaafadhaas hin jedhu. Ustaas Faraan wanni nu isin wajjin mari'achuu barbaade isintu nu waame wanni hin mari'anna jennuufi. Ani sin waamne sirumatti argeen beekwan. Sobdanii sobaan dhaloota jaanjurtaartan kana isin harkaa. Ragaa miti iddootan si waame. Iddootan si waame ragaa agarsiisa. Ragaa baasi iddootti si waamen. Yoomi si waame. Ishi maaliif shabara jala deemteetini? Ragaa qabdaa. Amantaan jalqaba musliimaa jedhu. Atu laayibii seeni si barsiisa siin atu laayibii seente naa sitti ergis barsiisa marra qoduu shabarra qofa ta'eega. Dhiira keessan tun jiru dhiira dubaratu sin caalame sin laayibii kee galiti si barsiisa siin illee rakkoon qabu. Nu baqatee shamara hojiirra jirtu deemee gaafii. Laayibii seeni amma sitti erga siin gamme laayibii seeniti si gaafadha sin barsiisa seeni laayibii akkan sin barsiisne argita amma. Aku barsiisa wallahi billahi ustaz. Saatii Amma mana dhufu nama jiru.
Mana kee banadhu ishee buusee dhufa. Yaa Rabbi. Maal yeroo tokko boqonnaa fudhachuun gaariidha. Maalii tasgabbaa Mooti atis barumsa barbaadde dhaqi mana kee banadhu kooti. Muti qabadhu. Agartanii dhala shamarra jettu garuu ofiiti dhiira taatanii mana banatanii dhuftani. Gaaffii kiyya Maaliif tuffatamtu sin shamarroonni kiristaanaa? Maa tuffatamtu sin shamarroonni kiristaanaa? Dhiira qofatu beekumsa qaba akka Dhiismee waan kileemii hojjete. Kileemii isa kaan akka waan akka cheerchii akka beekumsa jettee dhiira qofatu beekumsa qaba. Ilmi baay'ee kabaju. Kanaafuu yeroo miti yoo Macaafni dubartiin dakkaamaa ስለሆነች akkuma caamni dadhabduu waan taateef jedha Phexros tokkoffaa keessatti dadhabduu waan taateef dubartiin akka Magaanolaa bakka ogummaatti raganaa jammartaniittu yaa jama. maal goona ree dubartii jara tuffachuu jammada wangeelan fide dubartii maa tuffatu jara dubartii nama dhiira isaanii hin geessu moo maaliin dubartii warra nama tuffatee jiru. Dhugaa sitti muftaana shamarran akka innaa kiristaanaatti dubaroota kabaja keenya maa sooftaa jettan isintu gadi buusaa jira dubara inshallah Inni kun ragaa faanadha. Inni kun ragaa faanadha mee dhaggeeffadhu. Shamarran kiristaana keessatti jechuudha. Mee yeroo tokko tasgabbaa'uun gaariidha fara'aan bakka baay'ee haasofne irraa miidiyaanis baay'ee beekaa nuun jedhe mee gara isa qufna gara qabuutti deebine. Gaaffii tokko qofaan si gaafadha tasgabbaa'itii fara'aanii nafaana haasa'i amantaa qabdudha. Ati barsiisaadha sirriidha ishi rakkoo hin qabu ambarataadha. Eebiluun isaa kabaju eebiluun isaa salphisu rakkoo hin qabu. Dhaloota kanaaf hubannaa waan ta'utu isaatii keessatti yoo goote maal ta'a? Eegalee asirratti baay'ee yoo dubbataniif amma namni uummanni kun beekaadha naan jedha hagas mara dubbanne. Ati akkasidhaa sin barsiisaa maaloodha nama barsiisu re'aalitii faaktii isaa yoo agarsiisne gaariidha. Afaan fokkorree miti kan nama barsiifnu. Okay, galatoomaa amma namna dhaggeeffachuu keessaniif iyyuu. Mee fara'aan tasgabbooftee afaan haasoftaa gaaffii tokkoon si gaafadha. Sagaleen koo jira joo moo miitu na godhee Baay'een jira natti miitu godhate gaafadhu mootisha. waa hojjetaan jira isaaniiti gaafachuu maal gaafachuuf yaa hojii deddeemaa jirta. Baazee kaameraa kee akka cufattee gaariidha. Maaliif yoo wanta garaagaraa gaafa arge akkasiin dalagne tiktaaki. bakka kaameraan na dide waan saasila cufee gargashaa ture mana dide xiqqoo ishee qabu. Namni waan irra jiruuf ta'inna. Jala gattu kiiti. Maybe ta'uu danda'a ufati rakkoon hin jiru. Galatu. Yaa marii makiinaallee miti jaateef rakkoon qabu waan socho'as miti jaateef. Okay. Gaaffii ani si gaafadhu gaaffii tokkodha. Nabiyyi tokkana jedhan. Hadiisa gubbaa irrattidha wantichi. Sunnaan nibi mana wajaa 769 irratti jechuudha. Iddoo boqonnaa hoolotaatti salaata salaadhaa jedhan. Kan gaalotatti garuu salaatiin isaan sheexanadhaa jedhan. Gaalli maaliif sheexana ta'e hoolota biratti salaatuun hin himamu? Ayyee. Gaaffii na gaafattee bakka hoolotaatti. Yaa marii irraa qabi faraa. Abshiruu mayeetiin jiru sagaleen kun jiruuf. Jira garuu marii irraa qabi makiinaa bira geenya. Ayyee. Akkan jedhe. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam kan hoolotaa keessatti gidduu hoolotaa keessatti hin sagadaa'e sagaalaa keessatti immoo sagadinaa jedhanii jetteemi. Kana Rabbi subhaanahu wa ta'aalaatu isaan beeksise. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam achi lafa isaanii kan dhoqqee bakka isaanii keessatti habduuf wanteechaa keessatti osoo hin taane nyaata shiillee yoo nyaateette foon shiillee akka waddaatan ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam maal godhanii ajajan salawaatu Rabbi wasalaamu alaihi. Akka yoo nyaata ishee nyaatteette wudu akka waddaatu nyaata re'ee fi hoolota yoo nyaatte waddaachuun dirqama miti. Garuu gaala yoo nyaatte waddaachuusaa ergamaa Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alaihi maal godhani dirqama godhanii jechuudha. Okay. Galatu. Waddaachuu gaafa jedhamu maal jechuudha sitti? Waddaachuu wuduun beektu. Jechuun sun sirrii dhuguma afaan Oromootti naa hiikan hin beekneefidha. Wuduu jechuun salaataaf gaafa salaatu jettu kan waddaatu jechuudha kaa'u. Okay, kan dhiqatti. Oh, okay. Nyaattee kaatee jechuun hoolaa nyaattee iyyuu kaatee jechuudha miti? Gaala jedhe hoolaan jenne gaala nyaattee kaate san booddee gaala sana yeroo nyaattee kaate dhiqachuu siin jedhe waddaa. Gaalli nyaatamti? Nama akkasiitu si waliin mari'adha naan jedhe kaama gaalli nyaatamtuuf. Galatoo. Biyya keenya hin jirtuuf ani kanatti malee barsiisaadha biyya jira rakkoon qabu. Jechuun biyya keessa jiraatu bichaa miti. Okay, anyways, Ustaad. Otoo biyya keenya jiraatu. Amma galatoomaa ishee amma ishee galatoomaati amma. Gaaffii sadii qabaa. Oyish.
Al tokko na obse mana si lootti dhiifaman gaafata. Fi keessa dalu al tokko na obse. Obsiif gamisha silkii wayiin kaasaanis qoy. Gamme na Isa dhaggeeffatu ibsishii ani itti gaafachuu dandeessa. Gaafatu Ani gamme Okay. Gaafin tokkoffaani ka gaaf dura osoo naan deebisne na buufteedha. Isa sadaffaa irratti gaafadha. Waaqni yookiin Gaafii na gaafattee beektamooti. yaa Kanaafan jedhe barisin hin beeku waan hin jedhu kanaaf eeyyee itti fufu. Nabi Muhammadi namichi tokko dhaqeetinii abbaan kiyya eenyusa jira jennaaniini abbaan kiyyaa fi abbaan keellee azaaba keessa jira jedhanii jennaaniini azaaba keessa jira jedhanii deebisaniif Nabi Muhammad. Katala yaayeen kottu deebi. Okay. Ittuuf si ragaa jira. Okay. Azaaba keessa jira jedheetiin kan deebiseef miti Abu Daawud. Okay. Akka azaaba keessa jiru eenyutu itti odeesse Nabi Muhammaditti hadiisa kamtu itti odeesse quraana kamtu itti hime akka inni Abbaa isaanii kan jedhu eenyuuni? Abbaa isaanii kan jedhu eenyuuni? abbaan Nabi Muhammad Abdallaan eessa jira? Abdallaadha kan jedhu ragaanaa baasi. Okay, abbaan isaanii eessa jiran jedhe. Ragaanaa baasi siin jedhe. Ka amma gaafate dura ragaanaa baasi. Abbaan isaa Abdallaa bidda keessa jira kan jedhu. Abu Daawud Baasi Abdallaa ta'uusaa abbaa. 4,700 fi Abdallaa ta'uusaa ragaa baasii jedhachitti. Abdallaa ta'ee waan barbaadaa ta'u azaaba keessa jiraachuu kan itti odeesse eenyuudhaan siin jedhe. Abdallaa ta'uu ragaa siin jedhe jalqaba. No, ani fattaam ila fiiddee fiigaa oolte ani gamme. Ilaake keessa sirriitti kan itti odeesse kun eenyuudhaan Nabi Muhammaditti kan himedha. Inni jalqabaa ragaa fidi abbaa kan jedhu yookiin immoo samiitti dhiifama jedhiti si deebisa. Abdallaadha abbaa kan jedhu sana ragaan agarsiisiti. San booddee itti fufna lakki immoo dhiifama isaan miti bakka kanuma naa deebisa jechuun si deebisa kan tokko hin jiru. Afurtamii torba 18. Okay, Ibrahim galchin. Maaltu buuse? Mootiin hin beeyi. Ibrahim galchi. Okay. Ila laala akkana jedha. Faraan abbaan namni tokko abbaa ilaal sunan Abu Daawudi abbaa koo ergamaa rabbii eessa jira jedhee gaafate jedhee deebiseef abbaan kee jahannam keessa jira abbaan koo fi abbaan kee illee si'ooliin keessa jiru jedhee deebiseef abbaan koo fi abbaan kee illee akka si'ooliin jiran yookiin ergamaa rabbiiti kunoo Ikkoo abbaa kan jedhanii Abdallaa ta'uu ragaa kennee jedhe. Abdallaa ta'ee waan barbaade haa ta'u abbaan Nabi Muhammad gaafadhuun gamne Muhammad abbaa lama qabaa jedhi gaafadhuun. abbaa lama qaba yaa Ibrahim suuta jedhe. Ati jalqaba ragaa kennitti nasii deebisa. abbaan Nabi Muhammad abbaa hin qabu dhaabsitta Si dubbisa gamne si dubbisa. Ibrahim suuta Ibrahim gidduu seenee In dubbisa gamne biyya qabadhuti si dubbisa. cufadhu taa'e dubbiseera waan tokko cufadhu taa'e. Ibrahim cufadha tokko. Gaafateera dubbiseera. naa dubbisu nafteenu Dhaggeeffadhu.
Na dhaggeeffadha anas jedhu anaa walii Ish. haasoftaa qoy. Gammee miti godhate. Video baasi waliin haasa'a tole ish. Gammee faana dubbadhu. Baasi. Galatoomish. Sirri na dhaggeeffadhuuti. Kunuun si baasaa jira hadiisaa. Dhaggeeffadhe. Hadiisaa kunuun si baasaa jira sahiidha. Sun Abu Daawud 47:18 irra 47:18 irra jira. Akkana jedhaa jeeyu. Emeen askit namichiin gaafate, where is my father? Abbaan kiyya eessa jira? Messenger of Allah? Question mark. He replied, akkana jedhee deebiseef. Your father in the hell. Abbaan kan kee si'oolii yookaan azaaba keessa jira jedheeni. When he turned his back, yoo inni garagalu, he said, akkana jedhee nammallee. My father and your father is in hell. Abbaan keetii fi abbaan kiyya jahannam keessa jiranii jedhe Muhammad. Ish. So, Turte. Muhammad abbaa bira qabaa? Gaaffii si kaadhu dura deebisa isaanii gaafadhe natti tuffatte miti. Abbaa kiyya kan jedhaniin Abdallaadhaa jettee mi'ati. Eeyyen. Ishi ragaa qabda Abdallaa ta'uusaa. My father jedhee dubbataa jira Muhammad dubbataara. Tokko my father kan jedhe Abdallaa ta'uusaa ragaa qabdaa osoo hin jedhe. So Muhammad abbaa biraa qabaa Faraan? Ati ragaa qabdu miti yoo hin qabaanne na si deebisa rakkoon tokko hin jiru. My Ragaa father qabda yoo jette ati abbaa lama qabdaa? Abbaa lama qabaanne Faraan? waan si gaafadhu qofa naa deebise. Atamma Abdallaa ta'uusaa ragaa qabdaa beektoon akkatti si kan Filistiin jiru taane moo gaafii gaafatamte akkasumatti deebise. My father jedhee kan dubbataara Muhammad Muhammad jedhe. yookiin qaba yookiin hin qabu jedhitaan asii kenna san qaba yookiin hin qabu jedhan asii kenna sannan si deebisa. Ati ragaa qabdaa Abdallaa ta'uusaa abbaa koo fi abbaa kee kan jedhan sana ragaa qabdaa isin jedha. Abdallaa ta'uusaa yoo hin qabaanne anatu si deebisa rakkoon tokko hin jiru. Yoo Eeyyen. qabaatte immoo naa kennisa. Kunoo si Ragaa deebisaa baasi jira. nagarsiisi. Nagarsiisi baasi. So who is speaking here? Muhammad bika dubbataa jiru. Nagarsiisi. Nagarsiisi. Kun my father jedhe kun iskiriinii mul'atu sitti dhaabadhu No, laala. ayidallam. My father abbaan kiyyaa fi your Tokko father. abbaa kiyya kan jedhaniin asitti. Kun abbaa my kiyya father kan and jedhan your Abdallaa father is ta'uusaa in ragaa hell kan qabdaa jedhaa yoo. jiru. Muhammad moo Muhammad miti? Obboleesso waan si gaafadhe waan si So jechaa jiru. kanaafuu Amma kan jedhan Faraan maal abbaa koo jedhaara? kan jedhaniin Abbaan Abdallaadhaan Muhammadii jechuun. Abdallaa miti jedhaarta miti? Ooy miti akkas miti. Abbaan Muhammadii Akkasii miti. Abdallaa miti yoo jette rakkoon jiru bira darbina Faraan. Akkasiin jenne dhaggeeffadhu. Jedhaa jirta in another side jedhaa jirta. Akkasiin My hin father jenne. and your father is in Ani hell kan yoo jechaa jedhu jiru. abbaan kiyyaaf abbaan kan kee Dhaggeeffadhu. si ool jira yoo jedhe maal jechuudha? Waarratti walii galla. Ani kan hin jedhe Abdallaa miti jedhee ragaa siif kenna. Abbaa kan itti fedhame sitti Abdallaa miti abbaa isaanii isaan dhalche miti waan tokko birrii kafalee kaasilchii irraa dhifama ishee naa obsi. Kafal rakkoon jiru kafal. Ustaaziin abbaa Ayya. abbaa nabiyyuu Hin abbaan dhaga'amaa? gamme. Xumurtaa? Dhaggeeffadhu. Koo'ee. Ani Yaa waan hin isin dhagamu. jechaa jiru abbaa koo kan jedhame Nabi Muhammadiin ta'uu dhiisuu isaanii ragaan siif kenna. Sorry, Abdallaa ta'uu dhiisuu isaa ragaan siif kenna. Ati ragaa ni qabdaayyuu. Ani sii kenna rakkoon qabu ragaa baasitaniin kan jedhame asitti abbaa Already isaanii Abdallaa kan ta'an ragaa si ilala garsiisa. Ati immoo qoy. Ati immoo Abdallaa ta'uusaa kanuma malee ragaan kee ragaa biraadhaan qabduuti. galatoom kun gahaadha. Kabiraalee dabalee sii kenna kun gahaadha. Hangara biraan deemu. Tokko Kun gahaa natti waan miti. ta'eef. Hin qabdu miti. Na dhageeffadhu. He replied. Eentu deebii deebisaa as biratti? Nabi Muhammadtu deebisaa jira. Deebii deebisa. As bira dhufeetiniini my father and your father is in hell yoo jedhuuni abbaan kiyyaaf abbaan kan kee jahannamu yookaan si oolii keessa jira yoo jedhuuni waa'ee abbaa inni dubbataara Muhammad. Abbaa koo jechaanii jira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Garuu so abbaa abbaan koo kan itti Muhammadii fedhame asitti. abbaan Muhammadii Abdallaa moo Abdallaa miti? Obsita. Al tokko obsi. Asitti abbaa koo kan itti fedhame Abdallaa sana immoo kan biraadha waan jedhudha kan inni gaafataa jira. Fakkeenyaaf abbaa koo abbaa mana kanaa yoo jedhame mana sana abbaa kan itti jedhame abbaa mana sana dhalche jechuudha miti. Si galee mana sana nama Galatoom dhalcheetu Muhammad jira abbaa abbaadha biraa qabaata jechuudha rakkoon miti. hin jiru. Fakkeenyaaf abbaa Yesuus Kiristoos jechuun kan Yesuus Kiristoosin dhalche jechuudha Waaqayyo. Eessaayyuu hin deemini gaafisi gaafadha irra dhaabbachuun haa Eessayyuu deebisu. deemaa hin jiru. Eessayyuu My deemaa hin jiru akkasii father, galuu fedha. my Abbaa Yesuus father and Kiristoos your jechuun father are in hell. inni iyyiin kaa'ela amma wacuutti jammarte gaafii waliin nu galchuusi gaafataa jira. Abbaa Yesuus Kiristoos kan jedhame kan isa dhalche jechuudha ayyuun jedhe Maariyaam irraa isatu dhalcheeni. Natti Gaafisi gaafadha eessaayyuu hin deemini. Eessa hin deemin saragaaggaa deemuu mitaan sii deebisuufidha.
Qoyati akkasii Gaafis jedhe gaafadha hadiisa irraa abbaa deebisi. Yesuus Kiristoos kan jedhame kan isa dhalcheedha iyyuu si jedhan. Hadiisa irraa deebisi ustaaza jedhaan jirtanii maali? My Na father and your dhaggeeffatan father waan si in gaafate hell. sii deebisa hadiisa irraati. Wal hubachuu qabnaa siin jedhan dura. Walaa hubannu Maal si jalqaba. godhanii dhaqii naa deebisi? Yoo kan waliin hubanne bar walii deebisni illee sii deebisu illee fudhachuu hin dandeessu. Dura kan si gaafadhan abbaa Abdallaa ta'uusaa ragaa naa kennii siin jedhe. Ingiliffaan beektaa miti? Ingiliffaan beektaa miti Qoy. Faraan? Dhaggeeffadhu Ingiliffaan midhaan dhiisa akkasiin jedhe abbaa koo jechuu isaanii Abdallaatti fedhaniitu iyyuu siin jedhe si gaafadhe. Jennaan ati maal jette abbaa koo waan jedhe jette. Yesuus Kiristoos abbaa koo jedhe kan inni waammate waan isa dhalcheetu iyyuu siin jedhe. Kanarra walii galee lakki yoo kan ibsaate saboota irra naafootti deemaa jechuudha. Gaafii keessanii miti. Gaaffiin keessanumadha kan Muhammadiin dhalchedhaa jechaa jirtaati. Kanaaf abbaa jedhamee jaarta. Ani immoo Waaqayyo abbaa koo gaafa jedhu Yesuus Kiristoos waan isa dhalcheef iyyuu siin jedhe. Faraan eessaayyuu hin deemini. Adda qabamteerta waan ta'eef gari deemtu hin jirtu deemtee hin dandeettu. Yoo dheessitee gastii irraa kan guyyaa kaanii buuteen alatti gaafii salphaasii gaafadhaa jira. Anamma deebisii kennaa ati deebii hin qabdu akka na dhaggeeffadhu. Gaafii salphaasii gaafadhaa jira. Na dhaggeeffadhu. Tokko tokko sii dubbisa na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu bakka amma sii deebisa na gaafatteerta bakka na gaafattee miti amma dhaggeeffachuudha bakka. Maaliif jennaan deebisuu dandeessu waan ta'eef deebisii deebisa. My father kan jedhaa inni as biratti. Bakka amma dee gaafattee cufadhu. Cufadhu bakka. So who's replying here? My father jedhee deebii Cufadhu deebii na gaafattee sa'aatii amma kana si dhaggeeffadhe akka ati mormitu si godhe garuu deebisuu hin dandeenye na dhaggeeffachuu Cufa deebisa. deebii naa deebisi. I'm listening. Kunoo si deebisuuf kun ragaa si deebisuuf na bakka obsi. An ragaa si deebisa. Kun as Caalchoo na dhaggeeffadhu na gaafadhu. eessaa naa deebisi. Kun mormii miti na Baasuu dhaggeeffadhu. Ingiliffaan. Na dhaggeeffadhu. Barbaadu Ingilifasii jijjiiruu danda'a rakkoon tokko hin jiru. Abshir. Ingilifasii jijjiira. Kun Ingilifatti barbaadde. Ingiliffaan deebisu kunoo kasi gaafadhaa jiru. Googilii jaallattu. Googilii Taswiira jaallattu barbaadu. jijjiiruu. Eessaayyuu dhattee hin Ingilifasii hiikiniiti. jijjiiruu siin jedhe. Googilii miti. Ingilifasii jijjiiruu. Googilii jaallattu kan Ingilifa jijjiirrette. Situ jedhe. Ingilifatti naa jijjiirre. Googiliidhaa kunin. Kun googiliidhaa kun. Bee'aus. Akkas lakki. Googiliidhaa siin jedhe Kana Faraan. jijjiirri jedhe. Kana googilitti naa jijjiirri jennee. Jedhi waan jedhe. Jedhi waan siin jedhe. Kun googiliidhaa. Saafi dere googilii irraa fuutee saafi dere. Kun googiliidhaa Faraan. Ani saatti biraatti Faraan jechaa jiru suuna googilii kan siin daakamiin jedhe. googilii Sagaleen kun sarchiseeti dhaga'amu. moo weebsaayitii Sagaleen kun dhaga'amu moo? musliimotaati moo googilii Sagaleen kun kun dhaga'amaa namoo hin jiru. Jiraa jiru sagaleen kun. sirri dhagama gaafii si gaafadhaa Ishiitti dhageesse na dhaggeeffata akkasiin jedhe. kana Ani isaa googilii sunnaa nama dootkomiitii weebsaayitii miti googilii kan siin jechaa musliimotaa jiru meedu gaaffii koo yoo adda baafadhu obboleesso. Sunnaa dootkomiitii miti googilii siin jechaa jiru ani. Isaati tiraansleetii eessaayyuu hin godhi deemine waan Ingiliffatti jette jettee sunnaa dookkomii fudhata Ila kana gaasi waliin mari'adha waan jedhu na dhaggeeffatu hin jiru. Waan ani jedhellee kan hin dhaggeeffannetu si waliin hin mari'adha jedha. Waan hin jedhellee adda hin baafanneeti. Waa'ee sunnaa dootkomii sunnaa dubbataa hin dookkomii jiru ani. fudhata An waa'ee sunnaa dootkomii dubbataa hin jiru. Dubbiin godheen fudhadha. Ani waa'ee sunnaa dootkomii siin hin jenne. Kanatti naa hiiki kana Ingiliffatti. Waan kana dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Kanatti naa hiiki jettee kana googilii irratti yoo ta'e malee si hiikuu hin danda'u. Siinii kana googilii miti oriijinaal varjiinii isaa naaf jettu malee siin jedhe. googilii miti Si galee? googilii miti akkan sanada isaa si baasetti sanada waliin Tafsiira si fida. sunnaa Tafsiira daakam si keessa fida. fidite Rakkoon naa tokko qabu. Eenyutti fedhame? kenna taswiirri yaada namaa hin fudhadhu taswiiraan kanaafii asirraa dhaqu naa hiiki Okay, kun yaada ergamaa Rabbi jettee fudhatta ishiin natama baatte kun. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam yaadni isaanii sirrii jettee fudhatta. taswiira kan kee fudhan kanarra dhaabadhu naa hiiki Lak hadith My father jechuun maal jechuun yaada maamneen waaqayyooti jettee fudhatta kan namaa fudhatu Faraan. taanaan qoy. Qoy kan yaada waaqaa jettee fudhatta ishii tamma baafte si biraati. Yaada waaqayyoo jettee fudhatta. Ani hin jenne hadiisa Ergan weebsaayitii jennee keessa erga sana jennee jira erga sana qoy My father kan jechuun maal jechuun Faraan. Na dhaggeeffadhu. Erga sun dubbii namaati jette. Dhaggeeffadhu. Erga inni sun si biraas dubbii namaa jette kunis dubbiinuma namaati. Lakki inni na biraa jecha waaqayyoo ta'u jette immoo jecha waaqayyoo amma dhaggeeffadhu cufadhuti ishee. Obboleetti al tokko So kanaafuu dubbiin nama kamiitu siif hadiisni wal qixa siif Siifaa hadiisa. deebisu. Siifaa deebisu. Al tokko siifaa deebisu. Kana bichaan haa deebisi. Ati barsiisa Kunoo si jettee my deebisuuf father cufadhu. and your father in hell. Cufadhu kaa si deebisuuf. Cufadhu si deebisu ragaadhaan si deebisa cufadhu ragaadhaan kunoo si dura kaa'een jira ragaa. Ragaa si dura kaa'een Simple jira. ani hin barbaadu sani kana naa deebisi. Kunoo abbaa isaanii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdallaatti fedhee miti nama biraatti siin jedhe. Ostaas gaaffii qabna bar kun maali So wantichi abbaa fudhan inni natti himi. kun maali? Hiika hadiisaati kun. Hiika hadiisaati gaafa qabdan. Intini dhamoo GMN dhamoo maalinni? Lakki jeemenni miti. Hadiisa hiika hadiisaa tafsiira. Kanaan beekani kanaaf akkas na falmu jiran dhaggeeffadhati.
amma nan deebisaa maal jechuu barbaade yoo barbaade ingilifattillee hiikaa jechuudha. Faraan Dhageessanii please. al tokko qoy Faraan my father dhaggeeffadhu jedhee kan dubbataa kun Maammadimi. al tokko qoy dhaggeeffadhu Faraan Arabifa jalatti hin galin. I'm asking you question. al My al father tokko si jedhee kan deebisa dubbataa please Muhammad al Muhammadimi. tokko al I'm tokko asking you right question. Please answer my question. My al father tokko jedhee kan please dubbataa who's al speaking? tokko al tokko Faraan al tokko hin dheessin. Who's ishi speaking? amma zim jedhaa deebisuu My baana father jedhee kan amma dubbataa. dhaggeeffadhaa jamaa gaafattanii si fuudhan dhaggeeffachuu hin dandeessan rakkoon keessan kana na gaafattee dhaggeeffadhu sii deebisa nama reedhaa akka kunuunsa gaafattee dhaggeeffachuu hin dandeessu waan ani jedhu hubachuu hin Faraan dandeessu ufii dhuftee baay'ee diimaa irra maal jirtu waan jedhasitti ta'eef anna who's abii speaking waa in baaka Faraan? finnaari bakka Ela. amarra gaadhaan si deebisan abbaan qofa abbaan kee abidda keessa jechuun maali jennaan waqiila ni jedhame almuraadu kanatti kan fedhame Maalirraan min isaan? asli hadiiti abbaan hadiita kana keessatti kan barbaadame albaab ammuhu Abu Talib kan itti barbaadame kan isa guddise Abu Talibidha eessuma isaa Abu Abbo Talibitti kana jedhame isatu guddise mee cal jedhi narraatti nan deebisa cal jedhi fudhattee dhiisee mirga kiti garuu dhaggeeffadhu deebii barbaade kanaan injiru qo'achuu badhu ustaaz sabini a'uuzu billahi kana min amma kun zaalika namalii sabda bareechuuf kan jedhu dhageessanii ustaaz kana sabini bakka Haasaa erga jirru mana Amina bakka binti namoota Wahab. as namoota Amina 500 binti shantu Wahab na bira jira Jibril. qo'e na bira 500 shantu jira kanaafuu bu'aati gaasa mooda taati kophaa keessan taati iyya erga deebii didde Muhammad deebii abbaa erga lama qaba diddeeti Muhammad kiristaanonni deebii yookaan dura abbaan ragaadhaan qabu fidamuu fudhatuun barbaadani ragaadhaan fudhatuun of course barbaadan Muhammad ish abbaan qabu bakka jettee mirkaneessiteerta faraan bakka galatoomii akkas taanaan yeroo gaarii bakka qaba no qofa hin deebiin Waay, no abbaan filloota ragaa sii kenna kunoo eenyutu al tokko akka qoy adaaba keessa jiru itti odeessi. bakka Kan erga dhiisaa ishee. hadiisa jirtu eessuma qoy no erga hadiisa diddeeti kunoo gaaffii sideessa wangeela keerraati abbaa qofa abbaa keessan kanuma kan deebis jedhe kunoo abbaa kana koo jedhe deebis yesus kiristoos hin kana dhalcheenni deebisi waaqayyo kunoo iyyimi macaafa keessatti bakka situ fide waan ta'eef kunoo situ fide waan ta'eef maal jette yesus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane jedhe gara abbaa faraan kooti kanaafuu yesus faraan kiristoos waaqayyo maariyaam irraa sinjinna dhalcheeni akkuma jedhame waaqayyo ijoollee isa jalli saala qaba irraa taphattu dhalchee deebii ishee taphachuu dhoogi bakka saalaan irraa dhalchee hojii qo'acha qabdu waan ta'eef abbaasaa saalaan irraa dhalchee maariyaam irraa faraan abbaa koo gaafa jedhu macaafa amma keetti ilaal Iyyasuus abbaa koo jedhe saalaan dhalchee iyyuu siin jedhe waciniiti dhageeffadhu natti mita biitirra abbaa koo kan jedhe qabime dhalcheen Iyyasuusin hin dhalchee maariyaam irraati Haanni mootii waaqayyo biyya Iyyasuusin hin dhalchee gaafanne deebis Yesus. deebisuu innaan dhaggeeffachuu diddanii waan ta'eef dirqama keessa macaafa keessa Jawaa garuu dhaggeeffadha. dhaggeeffadhaa Gaafii gaafa isiniin nirraa. dubbisa innaan qo'i dhaggeeffadhaa isiniin dubbisa innaan diddan waan ta'eef dirqama immoo Versi isin liqimsiisuun xiqqoo dirqama tokko macaafa warra keessan jala jirtanii macaafa keessan gaafii salphaa hin gaafannee baqattu macaafa ati keessan waa'ee hadiisaa ani kee ragaan fudhachuu isinii dandeetta baase obboleettiin teenya taasisa ilaal jirtu ragaan isinii namichi baase Muhammadiin maal ragaa fudhachuu gaafateen diddanise abbaan kiyya eessa jira dhageesse jedhee gaafateen amma afaan dhageeffadhu Ingiliffaatiin imeen as abbaa koo kan jedheen dhalcheen jechuudha bakka Gammee nagaatti tura achii Ibraahimiinis obboleetti warroonni 160 asirra jirtanusi bakka waa'ee nagaatti amantaa tura keessa jiru. Amantaan kiyya Ortodoks Tawaayidoodha. Amantaa namaa barachuun barbaadu karaan kiyya karaa dhugaa nagaatti naa kan ture ta'een deemti ofii kooti beekaan. Garuu amantaa namaa inumayyuu barachuu hin barbaadu. Inni garuu ani harka kiyya akkas gadi fideennaan wayi ilaaluufan. Qoy nan baasini ennaan bakka mi'a taa'u haasa godhee mannise malee waa'ee amantaa namaa barachuun fedhii maarreetis yeroo sana maal atis maal jette yeroo sana lakki maal soobdaate yeroo sana si baasuun miti koma Sinii jedhu galee isa jenne maa soobda amantaa Hanna qabaana kunoo Hanna amantaa ati namaa maal jette barachuu. si Amantaa baasuufi keentu miti tuqeree lubbuu. ani si baasuufi Gaafii miti gaafanne jenne si si baasuun gaafataa miti ture koma jedhu miti isa jenne si gaafatee jennaaniini waan amma deebii kana deebistu barbaadu yaa gaafachuu sin barbaadu okay yennaan miutina dhaggeeffadhu. gooteerti jarti na kaayii gadi malee bo'aaqa jennaan bakka maal godhara namni miutina gooteerti jarti naa teessu gaa jala nama 100 okay miutina godhaniirani hin baqatani kiristaanotaas jala jiru muslimootaas jala jiruu fi abbaa kan jedhame maalitti akka fedhame kun isin agarsiise gaaffii immoo isin gaafadha maal jedha asitti ishee kana isin dubbisa hojii nan jira wallah almuraadu bil abbaatti kan barbaadame hadiisa kana keessatti baaba hadiisa kana keessatti addeera isaa yookiin eessuma jedhama natti fakkaata akka keenyaatti eessuma isaa abaa qaalibii midha maaliif jennaani kan ijoollummaa irraa kaasee isa kunuunsee guddisaadhaa ture isadha jechuudha sinii galee maaliif jennaani abbaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad ergamuu isaadha hin qaqqabne jechuudha sinii galee wasiila jedhama ayyee hin qaqqabne jechuudha waqad adraka al-ba'th wa mata ala al-kufr abaa qaalib garuu ergamaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamummaa isaa fudhatee itti amanuudhaa didee kufrii irratti du'e waan ta'eef si galee kanaaf wal arabu araboonni
تطلق الأب أبارك لشين جتو على العم سني قال عمي ساني أدير ساني تيمال جدو أبا جدني وامو ولي قال لي كنافوتي أبا كان جدام أينو جناني سما أدير ساتي في أميت وسيلة ساتي في أميت دا تولي وسيلة ساتي في أميت gaaffiin kiyya Yesuus Kiristoos abbaa koo gaafa jechaadhaa ture Waaqayyo dhufee isa dhalchee iyyuu durbee Maariyaam irraati akkuma tokko kaleessa dhufeeti Waaqayyoota hafuuratu dhalchee ishee irraa iyyuu kan jedhe ishee irraa kan dhalchee hafuura jedhe akka dubbate hafuuratu dhalchee kun abbaa koo jechaa jira mee isin gaafadha yoo jettan akkuma jettanuu Waaqayyo sooxaa qabaa jechuudha amma isin dubbataa deema dhiifama Waaqayyo sooxaa qabaa jechuudha isin biratti akkuma jedhame iyyuu walii gallee dubbadhu alee yoo dubbachuu barbaade kiristaanoon nu gashaa kiristaanonni akka sadartanii gaaffii deebisan hojjetan gaaffii baasanii dhiishadanii sinirraan fudhatani yoommoo kan isaanii gaafattan immoo kun akka amma nuti na godhu itti nuti na godhu jechuudha sinii galee sifaana mari'anna jedhee kan na kadhatu jara kan immoo sin deebiin dhaggeeffattan nuun jedhan jara erga nuun dhaggeeffanneeti siruma dhuftanidha erga nuun dhaggeeffanne sirma dhuftanii hin mari'anna nuun hin jedhina nuun kadhatiinaa dhuftanii beekamtii nuun hin barbaadina sinii galee beekamtii nuun hin barbaadina kanaafuu nama lafaa kee kunoo olkee yoo kunoo gaaffii gaafatan yookaan isaa kennan illee kan mi'uutu nama godhan jechuudha warra akkasiitu mari'anna siin jedha waallee dubbatee warra gahu warra hin dandeenye wal dhaggeeffachuu illee warra hin dandeenye na gaafate na dhaggeeffadhu jennaan ishii kan hin jenne abbaa Yesuus Kiristoosiin dhalchee argine kan macaafa keessaa akka isaati abbaa kan jedhaman dumtuun dhalchee taanaan ajab Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin dhalchee jechuudha maaliif jennaan Waaqayyo soosaa qabadamee gidduu kana haasa'amaa ture waan ta'eef inni sun dhugaa ta'a jechuudha isatu dhalchee hin taanaan barkiti kun si dhalcheera jedhee dubbata Waaqayyo macaafa keessatti ana har'an si dhalchee jedheeni dhalcheen akkasitti jechuun hin danda'amu si dhalcheennaan akkuma warra ortodoksii jechuun saala qabaa jechuudha Waaqayyo hin qabu jennaan qabaachuu dhiisuu isaadhaaf ragaa nuuf haa kennan macaafa keessaa kiristaanonni Waaqayyo saala hin qabu kan jedhu ragaan hin jira anamma Yesuus abbaa kooti kan jedhe Waaqatu dhalchee jedhaan akkamitti dhalchee eenyutu arge gaafa ni dhalchee naan jettan Waaqayyo fura waan ta'eef hin argamu garuu isatu dhalche waan tokko hin kaasa haloo ala jaa Waaqayyo fura waan ta'eef hin argamu garuu isatu dhalche mungkin 5 كده كم سنين علي السلام عليكم أستاذ ibnu kana challenge waa ergeera jo follow godhaani nagaamu sagaleen ko ni dhagama gas nu biramoo ana biramoo maal inni nama galchuu hin danda'u laa munki sibrata okay ايش dubbadha inshallah de enani jirani dubbisani ustaz hayya Alex jirta Alex okay sagaleen kon jiru Matthias akkam naga akkamati nagaa fayyaadha gaaffii xiqqoo tokkoon qaba jirra waaqayyaa galatu as keenya galata waaqaa ayyee gaaffii naa deebisuu dandeessaa ishiise gaaffii isa macaafa irra jiru tanas Matthias nagaafadhu nagaafuu dandeessiif hin deebisu ture ayyee na dhagaartaame dhagaan jira tole ishi waaqayyo saala qabamuu qabu dhaga
Waaqni saala qabamoo hin qabu? Waaqni keessan Ya? Waaqni keessan saala qabamoo hin qabu? Haloo? Haloo? Ke qajeelchine qabadhu qabatamaan na qabadhu maati irra deeme? Waaqayyo keessan saala qabaa jedhe. Neetwoorkiin isaa hojjetaa hin jiru. Erga gabaa- Gaafadha bakka. Alex hin jirtaa? Ara sagaleen dhagamaan jiru. Alex kun yoomuu sitti nagaamu nama nuti gaafataa jiru. Alex ishiin jiru. Gammee jirtaa? Gammee akkam nagaa geesse? Jira nagaa akkam? Nagaa gaaffii tokko qaba naa deemtaa? Soalte? Ishee kan biraa illee shaqeessitaanis. Ganaa utaalchu kana shaak. Ganaa mana kana seenuu nu godhatanitti. Amboon kiristaana amboo. Amboo yoo ta'e kiristaana jechuudha. Wal jeefteeti. Akkam nagaa keeti? Osoo akka hin gadhiisi. Nagaa fayyaa keeti? Gaaffii xiqqoo tokko qaba ture naa deebistaa? Gaaffiin kee gaaffii sirrii tanaan siif hin deebisu. Ishii waaqayyo saala qabaa? Allaan saala qabaa? Gaaffii keetiif deebii Ni qabsi. deebisa na gaafa. Tattaaqsi. Kanaafuu saala qabaa? Isa dura si gaafa dhinaa deebisti si deebisaati. Ayii Waaqayyo saala qabuu qabu. gaaffii keetiif kun deebiidha. Allaan saala qabaa? Deebiin haa ta'uu hin danda'u kun deebistee na gaafattee sana natti si deebisa ta'uu qaba. Atamma atamma waan si gaafa dhinaa deebistaa? Saala qabuu qabu waaqayyo. Allaan saala qabaa sun natti mul'isa. Siin deebisa sana gaafa dura naa si gaafattee jedhu isa si gaafa Kanaafuu ati kana si deebisa. isin gaafa nama gaafachuu malee deebii hin qabu. Taamtaa boori jala taa'e. San gaafatte deebistee kaatee na gaafatta. Samee moo inni jirtaa? Deeqaa shan boodatti murtu ishee ebino mashguulan taate koo ishee. Samee jirtaa? Yaa fidanii deebisu hin jiru. Samee moo inni jedha maqaan isaa sirrii waamne teeme. Gaaffii jijjiiruu. Ay, así que te vale el choco, yo ya me la mi cara de eso yo. So chame, debes a oh. La gama. No. Oh. Islam ke cuma kesalahan kami Allah seperti silakan seperti jechuudha. Oh, dhagaamaan jiru sana waliin galchaa jiru. Abaaboo ergaa jiran. Yookiin erga dhaqanii isin galchisaa jiru. Galchisaa jira. Kaanin naamni jedhu. Dhagaan isaa ta'e hin jiru aburaasa. Nama waamamee warra jiru jiru. Wallan daandammatanii jiru. Laa dhagaa Isheen adeemsa jiraatte waaqayyo saala qabamuu qabu. amma kan beekee abbaa soo ta'e tan federaan Inni gaafatee. ishi gaafa dura koo qabnu itti deebite. Nagaa yoo inni dubbataa inni dubbataa jiru jiru. Kameen neetwoorkii isaan dalagu buusaatiin inni dabalee Gurraacha dhalaa yoo sabaatiin taaptaan godhaan balayyaa. Taamsaa boodhaa jiru waan achi nama keessatti danda'a. Inni keessa Yoo dhagaa
No dabalame. Akan jedhe Waaqayyo Saalaayis jedhe. Waaqayyo saala qaba kan jedhu nama sadarkaa fi barnoota irra jiru irratti waan sadarkaa sanarra ga'ee miti beektee amma dhiifamaan yookiin immoo sadarkaa ati baratte kanarratti siin of dorgomsiisee kana qabaa asiin ba'aa asiin galaa harka tokko qabaa miila tokko qabaa ija qabaa kanan siin jedhu hin qabu. Garuu walumaa galatti wanti na siin jechuu barbaade. Jechuun Waaqayyo sagaduu maal akka inni qabu beeku jechuudha maal akka ta'e. Waaqayyo nan sagaduuf moo? Dhiira moo dhalaa moo saala qaba moo hin qabu. Beektu kun barumsa baay'ee waan barbaachisu natti fakkaatu. Tokko saala qaba moo hin qabu. Kana jechuun ikkoo bar seeksiin raawwataa ni sharmuxaa jechuuf deemta bara xiqqoo turte immoo agartee. Waaqni kana godhaa jechuuf deemte. Ani hin jenne ani hin baane afaan koo keessaa. Hin jedhullee hin jenne. Laal amma akkamitti beektaa? Hin jedhullee jennaan gaaffii si gaafadhe malee ani hin jenne hin jedhu waan kana akka hin jenne lammata. Kan saala qabu hundumtuu waan kana hojjeta jechuudha moo? Maa Yesuus kana hojjeteera? Yesuus kana hojjeteera saala qaba. Na dhaggeeffadhu kaa laala. Anas na dhagaye kaa anas na dhaggeeffadhu kaa dhiifama wajjini. Waan akka ammaa garuu hin deebiin saata wal faana tuufi xiqqoo ishii majgula ta'uu fi namatti na bira saata wal jirtume. Fakkeenyaaf namni kiristaanaa tokko yookiin namni musliimaa tokko jara faana kan dubbatu namni jira. Mee fakkeenyaaf anuma. Dhaga'ama sagaleen koo. Ni dhagamas taas. Haaya. Eenyu kan dubbataa jiru ijo. Waaqni waan akkanaa ni qabaa. Qaama saalaa dhiira qaba moo qaama saalaa shamarranii qabaa. Gaafa jedhee gaafate. Fakkeenyaaf nama sanirraa deebiin isaaf deebifamu qaama saalaa dhiira qaba yoo ta'e namni kuni qaamni saalaa dhiiraa isaa kuni wal qunnamtii saalaa kan gochuu danda'u moo kan gochuu hin dandeenye kan jedhu gaafin duuban akka jiru beekamaadha jechuudha. Ati ni qaba yookaan hin qabu maa hin jenne reeti. Amma nuti musliimoonni hin qabu jennee dubbanna afaan guuttannee akka waan qaba jettamuun jedhu. Jalqaba irraati irratti siif ibseetiin jira barani sadarkaa ofii kootiif irra jirutti jechuudha sadarkaa ofii barnoota kootiif irra jirutti. Irra dhiisi kaati eega ofii kan keetiin beekne tamee deebisi. Kanaafuu amma mee fakkeenyaaf kee hin qabuumi. Ni dhageessa miti. Si dhagaati ati aga silaa waaqa kan keetuun beektu ati waaqni kan keedha maal akka ta'e hin beekne. Rakkoon qabu rakkoon qabu hin beeku sirriidha dhugaadhaan beeku si gaafachuun hin danda'a garuu. Si gaafachuun hin danda'a. Ni gaafataa obsi kaati deebisuu hin dandeenye ijoollee deebisuu dandeessu. Tole waaqayyoon abbaa jettee yoo amtaati koo ka jettu kun. Adimoo. Nawwaame. Abbaa kan jedhamu dhiiraan jedhama moo dubartiidhaan jedhama? Abbaa kan jedhamu. Dhiira moo dubartiitu jedhama? Dhiiraan jedhama. Okay, maaliif waan dhiiraan yaamtuuni abbaa jettarri ati maa haadha jechuun dhabde waaqayyoon? Niin jedhaan haadhaas. Waaqaan haadha jettaa? Niin jedhaane. Hayyee maaliif akkan jedhuun siif ibsuun hin danda'a. Sarara naa kennumee macaafa keessa deemiti hime waaqaan haadha jettee waamtamoo? Anatu jedhaan niin jedhaane fakkeenyaaf maaliif akkan jedhuun si himu? Ati ka jettuudhaa miti barka macaafarraa si gaafachuu jirra akka amantii kiristaanaa akkamitti haadha jettaan waaqaan? Ati koo barlaal macaafni akkasiin jedhaa hinaan hin jennee barati waaqan haadha koo ni jettaa ni hinaan jettee bar niin jedhaa. Ayyee bee jedhiin tole akkaataa jettuun natti himi. Ayyee akkinan itti jedhummoo. Addunyaa kanarratti haadha koora namni natti dhiyaatu waan hin jirreef karakkoo koo hubatu waan hin jirreef haadha koo fi abbaa koodha. Inni immoo haadha koo fi abbaa koo caala eenyumaayyuu caala waan ta'eef waan ittiin fakkeessu waan hin jirreef haadha koo niin jedhaan abbaa koo niin jedhaan kun akka. Haadha kan kee waan caaluuf haadha koo jettaani ati naga qabdaa fayyaan keedha. Ni caala'ee waaqni haadha kee hin caalu moo? Si dura namni mee kiristaana tokkollee haa taatuti namni haadha caala jedha malee haadha caalaa haadha koo naaf caala jetta malee ati waaqaan haadha hin jedhamu. Mee macaafa keessaa bakka takkayyuu haa ta'uti bakka haadha jedhame naa kennime yookaan kiristaana si dura waaqaan haadha jedhe naa kennime. Ani bar kitaabni jedhee siin jenne anatu jedheenis hin jedhe. Ati hin beektu kaakalas ofirraa dhiisi ati macaafa eega macaafan deemaa hin jiraanne gimmitii sammuutiin erga deemaa jiraatte gimmitii sammuu boodatti deebina. Hayyee garuu si gaafadhu. Hin gaafattaa obsi hin gaafattaa.
Ayyee. Ayyee tammi moo Maatewos jira jo. Haasa isaa hojjaa seeme. Maatewos wajji moo. Amma eenyu waliin dubbachaa jirtare? Tasgabbaa isaa hojjaa seeme. Eenyu wajjiin. Awul. Taammeedha hojjaa see. Tamme dubbadhu ayyee tamme nagaroo. Tasgabbaa hojjaa see. Ustaaz. Waaqayyo saala qabaa jedhan. Waaqayyo saala hin qabu. Goobas. Maalii fi abbaa jetteerree haadha jechuun ni dhabdeeti eega saala hin qabne. Tasgabbooftee waliin haasofna yoo ta'e Waaqayyo hafuuraaf dhugaanis waaqeffamaadha. Macaafni keenya Waaqa saala qabu hin qabu. Okay, maaliif abbaa jetteerree? Maaliif kittaanateerree? Abbaa jechuun hiika isaa beektaa? Abbaa jechuun dhiiraan jedhama kaama. Kaan inni ilma jette malee intala hin jenne. Maaliif Yesuusin intala Waaqayyoo maaf hin jedhin? Waaqayyo abbaadhaan ammoo haadha maan jedhin. Kaan inni ilma jettee kaan inni abbaa maa jetta. Lamaan isaatu dhiira. Dhiirummaa agarsiisa lamaan isaatu. Ilma kan jedhamullee dhiirummaa agarsiisa. Dhiirummaa agarsiisa. Abbaa kan jedhamulleen Yesuus immoo intala Waaqayyoodhaan jedhin ilma Waaqayyoodhaa maa jetteen. Teenkiw gaaffii keedhaaf anis gaafadhu. Maal dura deebisi kana? Gaaffii si gaafate deebisiitiin gaafatte. Allaan dhiira moo dubara siif? Lakki nuti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhiiraaf dubara illee miti. Uumaa dhiiraaf dubaraati malee. Dhiiraaf dubara kan uume malee Rabbiin keenya indiin qabu fakkaatti illee qabu ilmallee miti abbaallee miti abbaallee jennuun ilmallee jennuun. Isin ka abbaaf ilma jechaa jiru. Kana deebisi kasi gaafadhe kan. Abbaa maalitti fakkeessitaati? Amma fakkeenyaa fi abbaan waan hundumaa ol kan ta'e jechuudha. Akkuma Lakki abbaa jechuun haadhaan jedhama. Haadha jedhama. Waaqayyoon haadha ni jettaati. Abbaa jettaani miti isa. Abbaa jechuun dhiirummaa agarsiisa. Dhiira nama dhiiraatiin abbaa jedhan malee dubartiidhaan abbaan jedhani. Waaqni sammuu kee kanaan kan xiinxalamu miti ati. Maal ati akkamitti jetteen isin jechuu jira? Ka macaafa keessatti isin jettaniin isin gaafachuu jira. Isin kaaniin abbaa jettan kaaniin ilma jettan. Yesuus sinumaa intala jechuu dhabde intala Waaqayyoo maa jechuu dhabde duuba. Maaliif ilma Waaqayyoodha jette? Sammuu dhoqqee baattanii asirraa uummata dhaloota burjaajjeessitu sun. Maa sammuu dhoqqeen eessa jira si gurbaa? Hiddafaa of keessa qabna malee. Akkami sammuu dhoqqeen eessa jira biyya keessa? Sammuun dhoqqeen addunyaa irratti yoo uumame si? Ustaazaati nama guddaadha. Waaqaan illee of qixxeessuu yaalta. Beekumsa kee illee waaqatti murteessu itti butachuu yaalta. Lakki waan isin jettan isin gaafachuu jira. Abbaa maa jettarree eega saalan qabaanne abbaa maa jettanii waamtanii isin jedheen. Nuti abbaan jennu waaqa. Jechuu ni dandeenya. Abbaan waan hundumaarra waan caaluu fi maatii tokko keessatti iyyuu abbaan mataa waan hundumaa waan ta'eef abba jechuu dandeenya. Maal haati illeen mataa waa hundumaati haadha maan jedhinaare? Maaliif ka dhiiraa qofa barbaaddanii maqaa dhiiraa qofa maa kennitanii? Maaliin abbaan haati mataa waan hundumaa taate? Haati xiqqaatudha moo haati barmaatee karoorattu haadhaaf abbaadha. Haadhaaf abbaan lamaan wal qarqaaranii maatii horatan. Ati akka jechaa tole erga wanna agarsiisa taate erga siigaltee aangoo agarsiisa taate yookaan maatii horachuu kan agarsiisu taate fakkeenya erga taate maaliif haadhan jedhini? Haadha Waaqayyoo haadha keenya maan jedhini?